maal goota laata akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti hordoftoonni waantota ubii jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakkuma jirtanii fi lafa jirtan kallattii isin jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Har'a kan qabadhee dhufee asoosama seenaa dhugaa irratti hundaa'e osoo si ta'ee maaltu goota laataa maal falta laataa kan jedhudha. Ani abbaa koodhaaf dhala isaati moo haadha manaa isaati? Umrii koo waggaa 8tti haati koo fi abbaan koo wal dhabanii adda bahan. Umrii koo waggaa 8tti wal dhabbii haadha koo fi abbaa koo gargar bahuudhaan haati koo abbaa koo biratti na dhiistee na biraa deemte. Turtii haati koo deemteen booda abbaan koo natti jijjiiramuu eegale. Haati koollee eega abbaa koo biraa deemtee baay'ee osoo hin turin carraa biyya alaa argattee gara biyya alaa imala ishee goote. Anaa fi abbaan koo mana tokko keessa jiraachaa eegalle. Abbaan koos yaadni isaa fi ilaalchi isaa natti jijjiiramaa dhufe. Ani nama na yaadatu wayi nama na gaafatu dhabe. Haati koos anaan jiraachuu koo na dagattee jirti. Bakka jiruu fi eessa jiru hin beektu. Abbaa ishee bira jirti jettee na dhiisuun ooltu. Abbaan koo garuu akka alasaa osoo hin taane akka nama biraatti na ilaalaa eegale. Umrii koo waggaa 12 yoo ta'u abbaan koo gudeeddii ana irratti raawwate. Umrii koo waggaa 12tti abbaa kootiin hangudeedame. Gudeeddii abbaa kootiin turtii booda gadameessa koo keessatti daa'imni akka hafe hubadhe. Daa'imni hafuusaa gadameessa koo keessatti eeggan baree booda malaa fi fala itti suquu eegale. Namni na qarqaru wayi na cinaa jiru nama tokkollee dhabe. Kanaafuu mala itti suquu eegalee booda hiriyaa koo hiriyaa dhugaa kan jedhee akka obboleettii koo awween akka haadha koo kan itti siqu hiriyaa tokkoon qaba. Isheenis falaa fi mala naalaatti laata jedheen icciitii koo baasitti madde. Hiriyaan koos gocha suukennisaa wayiin gudeeddii abbaa koo kan irratti raawwatame kanaaf baay'ee naa gaddite. Anaa fi hiriyaa koo umurii keenyaa ol waan ta'eef hin dammachuu waan hin dandeenyeef fala itti suquudhaaf hiriyaan koo mala tokko naaf fidde. Malli hiriyaan koo naaf fiddes harmi ishee bira deemee icciitii koo baasee akka itti maddu. Harmi ishee immoo fala akka naaf kennituuf gara mana hiriyaa koo akka deemu natti himte. Anaa fi hiriyaan koos mana barnootaa keenyaa baanee korojoo keenya qabannee daandii keenya gara mana hiriyaa koo goone. Mana hiriyaa koo eegga deemnee booda harmi hiriyaa kootti icciitii koo baasee madde. Abbaa kootiin akkam gudeedame gadameessa koo keessa immoo daa'imni akkam jiru hiriyaa harmee kootti baasee madde. Hiriyaa harmee koo icciitii koo kana dhaggeessee ani fala naa kenniti mala naa kenniti laataa haati hiriyaa koo akka mucaa isheetti na ilaalti jedhee baasee madde. Godaannisa koorratti godaannisa hin fayyine na dabaltee mana isheetti na baaste. Haati hiriyaa koo maal akkanaan jette abbaa kootiin gudeedamuu eegga dhageessee booda lakkatiin sobdaa abbaa keetiin gudeedamnee nama biraatiin gudeedamtee dhuftee daa'ima koorraa naa guurii lammata balbala koo kan geenye iji kee arguun fedhuu daa'ima koorraa immoo akka naaf gortu hin barbaadaa naan jette. Haati hiriyaa koo kun harmee koo akka harmee kootti waan ishee ilaalaa tureef yeroo isheen afaan ishee keessaa kun ba'u godaannisa koorratti godaannisa hin fayyine fudhadhee gara mana koo eegale. Guyyaan sun anaaf guyyaa baay'ee hiphoo kan jedhamtu keessaa ishee tokko turte. Mana koo galee waan an godhu dhabee gudeeddii abbaa kootiin gadameessa koo keessa daa'ima jiru
rakkina lammataa hiriyaa koo dhabuudhaan baay'ee hibbuu hagan jedhamne natti dhaga'amaa ture. Kanaafuu malaa fi fala itti suquu eegale. Abbaan koos barumsa koo akka hin deemnee fi akka hin baranne natti himaa ture. Haa ta'u malee ani garuu barumsa koo duukaa waan hin bu'uuf barumsa koos waan hin hordofuuf gadameessa koo keessa kan jiru daa'ima sana lubbuu baasuudhaaf qoricha ni fudhatee hin jiru. Garuu lubbuu kan uume Rabbi waan ta'eef lubbuus kan baasu Rabbuma qofadha. Yaalii ani godheetiin daa'ima koo fi anarratti lubbuun keenya lamayyuu bahuu hin dandeenye. Haa ta'u malee gizee lammataa adaadaa koo wayin obboleettii abbaa koo bira deemee abbaa kootiin akka hin gudeedamne itti hime. Isheenis akka saree manaa gad darbatanitti mana isheetiin gad na darbattee obboleettii koo gudeeddii akkanaa irratti raawwannee lakkiin sodaa nama biraarraa fiddee dhuftee daa'ima kanaa naan jette. Guyyaa qadaadhaan koo kana jettee akka saree manaa gadi baasanii mana isheetiin na darbatte sana guyyaan dhalachuu kootiif jireenya koo na jibbisiise. Haa ta'u malee adaadaa koo isheen jecha kanaa naa deessuu isheetti baay'ee gaddullee adaadaan koo mana isheetiin na baastus ani gara mana koo eegalee ammas yaalii qoricha fudhachuun itti deebi'e. Qoricha fudhadhee qoricha mana yaalaatiin hin eeyyamamne fudhadhee daa'ima koo irratti dhiibbaa geessise. Ofii koofis dhiibbaa ofirra geessise. Guyyaan osoo hin ga'iin daa'imni kiyya dhalate. Daa'imni ani adii kunis kunoo amma fayyaa hin qabu. Anis fayyaa kiyya dhabee jira. Gudeeddii abbaa kootiin anaa fi daa'ima kiyya irratti miidhaan fayyaa dhabu nurra ga'ee jira. Osoo isin ta'ee maal gootu laata? Yaada keessan koomentii jalatti naa katabaa. Turtii gaarii bakkuma jirtanitti nagaa Waaqayyoo dachaan isiniif haa ta'u. Yaada keessan naaf qoodaa jechuun jaalladha.